Nagaan Gooftaa bakka jirtan hundumatti isiniif haa ta'u jechaa barsiisaa wangeelaa Tasfaayee Lamuutiin bu'uura dubbii Waaqayyoo ergaa Ibrootaa eenyuuf barreeffame, haala akkam keessatti barreeffame, akkasumas ergaa maalii of keessaa akka qabu gadi fageenyaan wal wajjin ilaaluuf barnootni itti fufiinsaan macaafa Ibrootaa irratti xiyyeeffannaa guddaan qophaa'ee jira. Isa keessaa torbee darbe seensa isinii qooduu keenyaaf gammachuu guddaa nutti dhaga'ama. Kutaa tokkoffaan sanbata ganama gadi waan dhiifamuuf akkaataa isiniif mijateen toora marsariitii keenya Message of Voice of Hope irratti akkasumas karaa yuutuubii, feesbuukii fi tiiktookii keenyaa irraa argachuu ni dandeessu. Barsiisa dubbii Waaqayyoo kana amantoota hundumaa bira dhaqqabsiisuuf isinis sabskraayibii fi sheer gochuun akka nu cinaa dhaabbattan isin gaafataa. Ayyaannii fi eebbi Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isin wajjin haa ta'u. Baga gara ergaa sagalee abdii nagaan dhuftan.